نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلى آخر الآية. وبليان كيا أصغر خطبة كيات دبرين مرافو تكا قدادا في صدى ربي ولداما bakka jirtanitti rabbii keessan sodaadhaa isiniin jecha sodaa rabbii kana yoo qabaanne rakkoo fedhe keessaa ba'uu dandeenya. yoo sodaa rabbii hin qabaanne rakkoonis nurraa ka'uu hin danda'u jechuudha. wanni yeroo mana sodaa rabbii walii dhaamaniif isiitu dhaamsa guddaadha. dhaamsa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummata duraatiifis ammaafis dhaamaa ture. dhaamsa nabiyyoonnis ummataa dhaamaa turan. warroonni gurguddaan asiin duraas ammas kaganaa dhufus yoomuu rabbi sodaadhaa jechuun hin haftu. sodaa rabbii kana keessa wanni guddaan jira. bakka marattuu rabbi sodaadhaa isiniin jechaan gara ergaa kiyyaatti dabra. ergaan kiyyaarraa wanni isin jechuu ayna sa'aada, gammachuun milkiin eessa jira jedhe. milkiin yookaa gammachuun eessatti argama? namni milkii barbaadu bakka isin jirtuu haa barbaaddannu. milkiin maal keessa jira? aangoo keessa jira? qabeenya guddaa qabaachuu keessa jira? humna guddaa qabaachuu keessa jira? fayyaa qabaachuu keessa jira? uffannaa tolfatanii babbareeffatanii urgeeffatanii deemuu keessa ni jira? fayyaadhaan utaaluun fayyaa kabajanii waan fedhan dalaguu keessa milkiin ni jira? aangoo kabajanii aangoo sana keessatti ittiin of dhaaduu keessa milkiin ni jira? yaa ikhwaanii, as-sa'aadatu laysat fil jamaal. milkii yookaa gammachuun bareeduma qaamaa keessa hin jiru. walaa fil ghinaa, qabeenya guddaa qabaachuu keessa milkiin hin jirtu. walaa fil hub walaa quwwa, humna qabaachuu keessa gammachuun hin jirtu. eessa jira duuba? ولكن السعادة في استخدامنا من العاقل لكل هذه الأشياء. ملكين غمچون bakka isin jirtu namni aangoo qabu aangoo isaa keessatti miidhaarraa of eegee waan biyyi irraa barbaadu, waan gandi irraa barbaadu yoo dalage, qabeenya isaa kana keessatti waan rabbiittiin dalagi jedhe yoo dalage, bakka itti rabbiin kenni jedhetti yoo kenne, bakka rabbiin irraa baasi jedhetti yoo baase, fayyaa isaa kana keessatti yoo ittiin ibaadaa dalage, yoo ittiin barumsa barate, yoo ittiin masgiida taa'e, gammachuun itti fayyadamuu keessa jira. gammachuun qabeenya isaa keessatti fayyadamu mujarradni qabeenya argachuu qofti milkiin ta'u.
aangoo argachuun qofti milkiin taatu. السعادة لا يمكن أن تكون في المال قبيني كيسا ملكي جرجي وردبتو قبيني كيسا يو قبيني سنتي فايدمي قفا ملكين كيسا جرا warri humnan qaba humna kiyya kana waan fedhe dalaguun danda'a warri je milkiin isaa yoo humna isaa san rabbiif kenne qofa milkiin keessa jira jechuudha. aangoo isaa sanis keessatti yoo rabbi sodaate qofa milkiin keessa jira. bal hiya fi maadha nafal bil maali wal quwwa was sultaan dubbiin asuma jirti jechuudha. warri aangoodhaan deemu aangoo guddaan qaba jee warri waan fedhen dalaguu danda'a jee milkiin aangoo kiyya kana bar eegan aangoo argadhe milkii argadhe warri jee warri aangoo kanaan kasaares warri aangoo kan itti fayyadamuu dadhabee akkan taane ta'es hedduudha. Fir'auna ana rabbukumul a'laa inni jeesuun rabbiin keessan guddaan ana bar rabbi biraan barbaadina anuma gabbara anumatu waan fedhe isiniif godha warri jee itti galli isaa bishaaniin nyaatamuu taate. bareedumaanis Qurayshi keessa namicha guddaa tokko jira kan bareedu osoo bareeduma keessa milkiin jiraate isatu milkaa ture. qabeenya guddaa keessa qabeenya argadheen jira milkii guddaan qaba warri jee of dhaadu qaaruuniin qabeenya akka isaa namni kennameen jiru itti fayyadamuu dadhabee akkan taane ta'e dachii rabbiin ittiin kute waan inni itti fayyadamuu dhiiseef. kanaaf aangoon qabeenyi bareedinni guddinni yoo itti fayyadaman malee milkiin keessan jirtu. السعيد من وقاه الله من شرور نفسي ملكان ما تجتون نما همتو إسارة همتو نمارة نغيبه نما قامانيس قامك أبو كنان يو اتفاية دمي نما غري قامت اتفاية دم نما غري قامت اتفاية دم هركي يو هاتي جي دكي هاتا ميلان غرارا ما ديم ميلان غرارا ما ديم ديم جنان ديم هاتو مدك qaamni gariin itti fayyadama qaamni gariin itti fayyadama qabeenya garii itti fayyadama qabeenyi gariin itti fayyadama jechuudha. kanaaf milkiin itti fayyadamuu keessa jirra. warri aangoo qabnu aangoo keenya keessa rabbi haa sodaannu warri qabeenya qabnus qabeenya keenya keessatti rabbi haa sodaannu warri humna qabnus humna keenyaan rabbii keenya haa sodaannu isiniin jedha. aqulu maa tasma'uun. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد ربي سبحانه وتعالى ورّا أنغو إساتي فايدموديس ورّا كبيني إساتي فايدموديس ورّا كفدتي سورة كيسة ربي دبتي فأما من أوتي كتابه بيمينه warri kitaaba isaa mirgaan kenname je fayaqulu haa umqra'u kitaabiya warri jiruun isaa tole aangoo isaatti fayyadame yeroo kitaaba isaa mirgaan kenname gammachuurraa kitaaba isaa kana qara'uu dadhabeeti naa dubbisaa je anni dhanantu qabee waan kitaaba kiyya kana keessa jiru galmee kiyya guddaa kana keessatti milkii argadheeran si'a meenaa dubbisaa isinirraan caqasaa je fahuwa fi ciishatin raadiya jiruu bareedduu keessatti ta'aadha je ashaakiltii jannataa keessatti ta'aadha jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala. kuluu washrabuu hanii'an nyaadhaa dhugaa das isin haa jedhu isinitti haa tolu je'amaan isintu yeroo addunyaarra jiru qabeenya keessan keessatti rabbi sodaate jazaan keessan kana jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala
isintu yeroo addunyaa irra jirtan aangoo keessanitti fayyadamtanii diin kana guddiftan isintu yeroo bareeduma qabdan san bareeduma keessan san rabbiif idaatan jechuudha qabeenya keessan san rabbiif kennitan kanaafuu jazaan keessan har'a ana bira jannata akka feetan nyaadhaa dhugaa jaamaan warra itti fayyadamuu dide warra aangoodhaan biyya cabse warra meeshaadhaan biyya cabse warra aangoodhaan biyya daake jechuudha akka biyyiin guddanne godhe warra meeshaan qaba humnaan qaba waan fedhe dalaguun danda'aje rabbii gaditti warra ani guddaadha anatu guddaa keessanii warra je kitaaba isaa yeroo kennaniif amma man uute kitaaba shimaali yeroo kitaaba isaa bitaadhaan kenname bitaadhaan yeroo fudhate yaa laytanii lamuuta kitaabiya kitaaba kiyya kana osoon fudhuu baadha osoon laaluu baadha osoon akkananuu dhaban jeeti harka of nyaata maaghnaa annii maaliya laal kuno aangoon kiyya yeroo addunyaa irra jiruu sun har'a na fayyaduu didde narraa deemuu didde narraa deebisuu didde rakkoo narra dhufe kana qabeenyi kiyya yeroo addunyaa irra jiru har'a balaa kana narraa deebisuu dadhabde narraa deemtee jirti aangoon kiyya eessa dhaqxe qabeenyi keessa eessa dhaqe guddinni kiyya duraanii eessa dhaqe jeeti harka ofii of nyaata warra aangoo isaatti fayyadamuu dide warra qabeenya isaatti fayyadamuu dide warra humna isaatti fayyadamuu dide itti galli isaa kana jechuudha rabbi subhaanahu wa ta'ala khudhuu faghulluuja jallataa kana isa yeroo addunyaa jiru aangoodhaan biyya cabsaa ture qabaa jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala qabaa harka isaa walitti hidha miilaa walitti hidha ibidda jahannamitti gad darbaa jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala warra aangoo isaatti fayyadamuudhaan biyya daakaa jiru biyya cabsaa jiru qabeenya saamu dhiiga dhangalaasu jazaan isaa khudhuu faghulluu qabaa walitti qoronyaa ibidda jahannamitti gad darbaa jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala itti galli warra qabeenyaa fi diin isaatti fayyadamuu didee kanata yaa warra gammachuusaa diiniidhaan biyya kaddamaa jiru qabeenya masgida kaddamuu jiru qabeenya rakkataa gargaaruu jiru qabeenya isaatiin miidhamaa nasaruu jiru nama waan qabne gargaaruu jiru masgida ijaaruu jiru madrasaa ijaaruu jiru jazaan keenya jannata rabbii warra waan san argatu rabbi nu haa taasisu milkaa nama arraas boris gammachuudhaan jiraatu rabbi nu haa taasisu cibaadallah صلوا وسلموا على هادي البشير النذير إن الله أمركم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار